Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu har'a qophiin gaaddisa dhugaa jechuudha keessummaa tokko obbiraa qaba keessummaan kun mootummaa gabroonfataa abbaa irree wayyaanee baqatee yeroof biyya ambaatti argama biyya ambaa jirurraa immoo deebi'ee kunoo as mooraalee fi adda bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo itti leenji'u keessatti as odoo inni mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessa deddeeme miseensota waraana bilisummaa Oromoo dubbisuun argadhee anis immoo xiqqoo turtii waliin godhuudhaaf affeere namni kun eenyu maaliif asitti argame kan jedhu turtii waliin goonurraa waan hubannuuf amma dhumaatti. Tindaka Ndema Biya fitindaka Gara fite baha Laga fite cheha Debiye arguda Ijaki barida Siwa jinda bersu Jiruki ahunda Siwa jinda bersu Jiruki ahunda Baga barakuma lama pura torban si guys. Ayya dille baga barakuma lama pura torban hunda keessan gahe anis na hojjechuun gammade hawwina hawwite kisedduun faatunya. Maaltu asifidar? Maaltu asifide waan gaaffii bareedaadha. Lammii koo tokko taasira. Isaan kun immoo naa jedhaniitu gati guddaa baasaa jiranii warra gati guddaa baasu kana biratti argameen onomaa gochuu fi baadhellee waan isaan dubbatan waan isaan yaadan waan isaan hawwan irraa fuudhee saba biraatiin ga'uufan iddoo kanatti argamee jechuudha. Egaa hundumtuu akka beeku fi akka beekamutti dhaabasaa waaq jira gaazexeessadha. Televezyiinii Itoophiyaa kutaa afaan Oromootirraa yeroo dheeraadhaaf gaazexeessummaadhaan hojjechaa turte. Sana booda immoo mana hidhaa turte waa'een mana hidhaa turuu keetii uummata Oromoo birattis akkasuma beekamaadha. Achi baanan immoo gara biyya ambaatti mootummaa gabroonfataa sana jala baqattee baate hojii gaazexeessummaa ta'e dhiifnee maaltu mana hidhaa seesse kan jedhu irratti kan fuulleffannu ta'aati. Maaltu gara mana hidhaa geesse akkamitti diinni qabee mana hidhaa keessa turtuu danda'e? Dhugaadhaan waan ittiin hidhame isaan waan jarri jedhanii natti mani adda bilisummaa Oromoof odeeffannoo kennite naan jedhanii garuu kana itti na hidhanii wauma tokkoof waan nama keenya Oromoorra ga'u waan narras ga'u callisee ilaaluun ture naan ogummaa koos ta'ee akkuma nam tokkootti yoo Oromoon tokko miidhame Oromoo dhiisi dhallumti namaa yoo seeraan ala miidhame illee nan dubbadhaa nan gaafadhaa. Yeroo adda addaattis nan falma wantoota kana gochuu koo hin jaalanne jara maaliif bulchiinsi biyya sanaa waan isaan jedhan nama fudhatuuf duwwaa barbaadu waan isaan yaadan waan isaan godhan nama sagadu nama isaan jala bulu barbaadu ani immoo akkuma Oromoo sakaanii waan hin arge biran darbuu nan dubbadhaa kanumarraa ka'anii na hidhanii egaa waanuma mirga koo gaafadhuu fi ana duwwaa immoo otoo hin taane Oromoon guutuun waanuma mirga isaa gaafatu adda bilisummaa Oromoo keessatti isaa ijaaramuu haa baatu miseensa biraas haa ta'u nama mirga isaa gaafatu hin jaallatan nama mirga isaa falmatu hin jaallatanii sababa kanaaf na hidhanii akkana yaadutti waan biraaf hin turre kan. Ayyeegaa mana hidhaa sana baatee booda immoo gara biyya alaatti egaa yeroodhaafis ta'u biyyi namaatillee biyya ofii ta'uu hin danda'u baqattee jirta bakka jirtuttis immoo waa'ee Oromoo dubbachuu waa'ee dhugaa Oromoo addunyaattis haa ta'u uummata Oromoo hawaasa Oromoo biyya alaa jirutti beeksisuurraa duubatti hin deebine hundi keenyaa reediyoo ati qopheessaa turte reediyoo sagalee
Oromoo jedhu dhaggeeffachaa turre. Waraanni bilisummaa Oromoos reediyoo kana sabaa'otti aansee akkuma qaama isaatti ilaalaa dhaggeeffachaas ture. Kanaan nam beekaa ragaas ba'uu hin danda'a. Maaltu raadiyoo kana dhaabuudhaaf yookaan hundeessuudhaaf yookaan akka gaazexeessatiitti irra hojjechuudhaaf si kakaase? Egaa akkuma tuu jette amma yeroon mana dhaatii bahetti waan biyya alaa deemus qalbii koo keessaan qabuun ture. Hojiidhumatti na deebisaa een dhaqee manni murtii bilisuma na gadhiise naan dhaqu warri televezyiinii na didanii. Iddoo adda addaatti illee jedhee naan xiyyannoon sun gaariin turre booda waan biraatiin na hidhuudhaaf jedhan amma gamaanni biyya sanatti waggaa 3 siidhanii bilisaa'anii si gadhiisu. Waggaa 3 mana hidhaa taa'uun dararaa adda addaa deebisanii sirraan ga'u maatiin kee rakkataa. Kanaaf ciisee yaadeeni sabni kun bilisummaa isa barbaachisaa saba kana hojjechuun qaba. As immoo iddoo kanatti waan hojjedhe karaa adda addaan danqaan hin baay'ata jedheen bakka jijjiirradhe nama biyya baqaa maal kan jedhu kanatti fudhadhu bakkuma jijjiirradhe gara Naayiroobii deeme. Naayiroobiillee ammata lamaaf akkasinnaan ture keessatti amma hin danda'etti hojii adda addaa hojjechaa dhuman ture. Sana booda biyya sana keessa akkas nama deebisu yaa ta'eef gara biyya sadaffaatti na dabarsani warri dhimma baqattootaa kan hordofanii ana Awustiraaliyaan qubadhee achis naan dhaqee argu wanti saba keenya irra ga'uu fi wanti waa'ee saba keenyaa himamu waliin gitu xiqqaatu himamaa jira. Inni himamniyyuu wanti namni keenya taa'aa jiru sabni keenya saba gaarii akka ta'e sabni keenya saba mirga isaatiif falmatu akka ta'e sabni keenya saba warra kaaniifiyyuu akka abbaa haadhaa ta'ee jiraachisu ta'uu amma Oromiyaa keessa sabni hin jirre hin jiru. Oromoon iddoo biraa hin jiru. Oromiyaa keessatti sabni nagaan hin jiraanne hin jiru. Oromoon immoo ijaa saba biraa nagaadhaan jiraachiseef ijaa ofii nagaa jaalatuuf gatii guddaa kaffalaa jira. Iddoo adda addaatti deemee dhumaa jira. Biyya adda addaatti dhumaa jira. Kanaaf falli nuti qabnu maayinni bilisummaa dhabne sana deebisu. Biyyan keessatti na qubachiisan sana Awustiraaliyaa keessatti wanta ati gootu tokko nagaan jirtaa hin teessaa sabni kee asiinnaa beela'unnaa dheebotu innaa hidhamummoo sitti dhaga'ama. Ani egaa ogummaan koo gaazexeessaa ijaa ta'ee fi maaliinan keessumaa uummata koo kan baadiyyaa jiru hiree wal qunnamtii kan hin qabne waraana bilisummaa Oromoo saba Oromoof jedhee daggala keessa jiru kan televezyiinii ilaaluuf hiree hin qabne reediyoo xiqqoo sana baatee deemuuf maaloon godhe kan jedhu natti dhaga'amee yaaduudhaan jalqabee otumaan sanarra jiru ijoolleen biraas yaada kana kakaasanii Minisotaa keessaas warri yaada kana maddisiisanii deeggarsa godhanii jiru. Achi Awustiraaliyaa irraas namoonni kana deeggaranii jiru. Wal taanee egaa jaarmiyaa sana dhaabne wanti guddaa qaawwaadhuma wal qunnamtii uummata Oromoo gidduu jiru sana dhiphisne sabni keenya wal dhaga'ee wal hubattee galiin keenya tokko bilisummaa sana irratti waan dandeenyu akka gumaachan taasisuudhaaf wanti sun kan godhe hojii sun immoo keessan hojjedha malee hojii koo duwwaa miti hojii gamtaati. Kan akka Liyyii Galatoo fa'i jira kan akka Ibsaa Guutamaa manguddoo Oromoo kan manadhaa keessa turanii kanneen akka Fiqaaduu jedhamu namoota hedduu gurguddootu jira. Profeesar Hamdeessaa fa'i jira ijoollee shamarrantu jira miseensota adda bilisummaa Oromoo jira kan horii isaanii baasu kan yeroo isaaniitti gumaachuu akkanaan egaa waan dandeenyu yoo waa gumaachine gabrummaa saba keenya irratti ol guddatee jiru gad xiqqeessine guyyaa bilisummaa immoo as gabaabsine uummanni keenya akka bilisoomu taasifna kan jedhurraa yaadne akkas goona. Hayyeegaa amma bakki itti argamnu mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo itti leenji'u keessaa isa tokkotti argamna. Atis waraana bilisummaa Oromoo kana kan mooraa leenjii keessa jiru irra deemtee naa daawwattu argee jira. Akkasumas immoo dhaamsa Awustiraaliyaadha miseensi adda bilisummaa Oromoo miseensonni jechuu kiyya. Erganillee naa dubbiftuuf dhaga'een jira. Akkas dhuftu maaltu si kakaase egaa qaama kiyya tokkotu jira kanaafan dhufellee naan jetteetta. Haa ta'uuti caalatti immoo gara dhuftee haala waraanni bilisummaa Oromoo inni mooraa leenjii jiru inni dirree bobba'ee dirree jiru akkuma jirutti ta'ee haala irra jiru laaluudhaaf akkas dhuftu maaltu si kakaase? Wanti guddaa hojuma kooti maali hawwisnan qaba amma waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf illee fedhiiwwan qaba hin beeku woboonna fudhata ta'e ofirraa na deebisa ta'e hin beeku. Woboo keessatti argamee waan isaan itti jiran akkamitti akka jiraatan akkamitti akka waan saba kanaa yaadan isuma hubadhee deebisee warra Oromoo adda addaa hiree kana hin qabne jira isaanii gabaasuu fi
akka hiree ta'ee immoo amma dhiyeenya kanatti televezyiiniin haaraa banamuudhaaf jiru jaarmiyaa ONN yookaan Oromoo News Network jedhamu jalatti dameen televezyiinii kan Oromoo Television Network jedhamu banamuuf jira. Achi keessaa immoo akka nama ogeessa tokkotti nan hojjedha. Karaa sanaan odeeffannoon dhimma waraanaa, dhimma qabsoo Oromoo ilaallatu uummata Oromoo akka ga'u fedhiin ijaa jiruuf isas waraabee achiin dabarsuuf tokko kan hin dhufe. Inni lammataa an akkuma nam tokkottu waraanaaf jedhee gatii baasu yoonumaa gochuu illee baadhe yoonumaa isaanii gochuu baadhe isaan biratti argame waan isaan nyaatan nyaadhee waan isaan keessatti bulan bulee yoon waan sana qooddadhe qaama koo keessa waan jiru qabsoo na keessa jiru yaada na keessa jiru kanaaf jabina jedhuufi kanaaf hin dhufe dhugaa waan inni immoo dhufee argette hedduun gammade kan kaansaa baay'ee laphee nama tuqaa kan kaansaa humna keenyatu xiqqaa ta'ee waa gochuu fi dadhabda garuu immoo madda jabina tokko waan ta'e argeera jechuudha. As keessatti akka mootummaa tokkootti dhaabni kun waan qabu hunda qoodee barnoota idilee barbaachisu barnoota siyaasaa barbaachisu qaama waliigala waan asitti godhamu kanan argee waraana akkasitti sirnaan taa'ee waan saba dubbatuun argee nama hunduu fedhii inni qabu jibbiinsa namarraan qabu akkuma saba Oromoo jechuudha. Waraanni kunillee bilisummaa isaa akka barbaadu fedhiinsa gabrummaa ofirraa kaasuu akka ta'e biyyi inni barbaadu biyya bilisoomte biyya nagaan keessa jiraatu biyya ilma Oromoo keessatti ni dhabne arguuf akka hawwii qabu kanan irraa hubadhee hedduun gammade kan arguutti. Ayyee nullee as of keessatti si arguu keenyaaf guddifnee si galateeffanna. Ani gaafii tokkoon asumaan si gaafachuu barbaade. Innis maal inni egaa ati dhufte agartee jirta waraanni bilisummaa Oromoo haala itti leenji'u akkamitti akka jiraatu walumaa galatti haala sochii waraana bilisummaa Oromoo gaa kan dirree hundaatillee ta'uu baatu kan mooraa leenjii jiru agartee jirta daawwattee jirta. Kanas gaafachuu barbaadu hubannoo ati amma asitti argatte kana yookaan hubannoo waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u sochii adda bilisummaa Oromoo kan waliigala ati qabdu namoonni naannoo kee jiran hawaasi Oromoo biyya Awustiraaliyaas haa ta'u hawaasi Oromoo biyyoota garaagaraa jiru ni qabu jettee ni adda. Akka adda addaa tarii warri qabanis jiraachuu danda'u namoonni hundaan hin beeku irra jireessa akka yaadutti namni hedduun waan amma asitti deemaa jiru kana waan quba qaban natti fakkaatu. Maaliif tokko uumamni mti qabsoo keenyaa qabsoo riphee lolaa ijaatee waa hunda namatti himanii akka barbaadettis namni hundi dhufee arguu hin danda'u. Sirna eeguu sirra jira, caasaa eeguu sirra jira, golee keessa immoo eeggachuu ijaa sirra jiruuf namni hundumtu akka barbaadetti ijaan argineefi odeeffannoon gaan uummata bira ga'eera jedhee ijaara. Imalli inni kan kootiyyuu tokko kana jechuudha. Maaliifi namni adda addaa ka'ee kan olola adda addaa haasa'utu jira. Olola kana kan ittiin cabsitu tokko waanuma dhugaa jiru gabaasuudhaan jechuudha. Waan jiru waan hojjetamaa jiru irra deddeebitee naa kennitu namni beekumsa isaa ol dabala. Inni kaan akkuma kuwan amma gaazexeessaadha. Gaazexeessummaa kootiin anas dhufee ilaale. Namni ogeessi fayyaa tokko ogeessi fayyaa dhufee miseensa oboo kana waa'ee fayyaa barsiise, namni dinagdee waa'ee dinagdee barsiise, namni teknooloojii waa'ee teknooloojii barsiise biyya akkasitti ijaa ta'ee fi hirmaannaan sabni keenya bilisummaa keessatti qabu hin guddata jechuudha. Kanaaf ergaan as keessaan deemu akkuma tukaafte walqunnamtii saba keenyaa hiree uumuufini hiree sana keessatti otoo namni keenya gabrummaan irra jireessa kan irra ture walqunnamtii keenyatu laafaadha. Hiree hin qabnu, miidiyaa gahaa hin qabnu, namni akka garaatti waliin argu, miidhaan mana kan koo jiru mana biraatti namni dafee hin argu kanatu rakkoo ture. Amma yoo isa sana dhiphisaa deemnee namni wal hubate immoo qooda hin fudhata. Namoonni morman illee gaafa odeeffannoo ani qabu qabaatanii akkuma koo yaadu amantaa jedhuun qaba. Kanaaf haga ta'e amma sirnii fi caasaan na hayyamu as keessa hunda ta'uu baasuuf ittan hima kanneen jaalala qaban dhufanii asitti argamu kanneen waa gochuu danda'an waa gumaachuu danda'u. Kanaaf egaa namni adda adda ta'uu danda'a amma akka kan kootti gaa qabu kan jedhu amantaan qabu garuu waa argatanuma wayyaa'u jedhee natti godhadha. Ayyee egaa anillee silaa waan ani ta'anii si gaafachuu barbaade waanuma ammaati kaafte kanaadha. Innis maal inni yeroo tokko mammaaksa Oromoo keessallee numa jira kan ejjettee sin argin kan teechee sin argin ejjetteedhaa sin arguu kan jedhu tokkotu jira.
kana keessa maalanii si kaasuu barbaadeeti kanan gaafii kana kaase namoonni oduma si arganuu lakki abaluun kun hin jiru siin jedhantu jiru. Anamma addi bilisummaa Oromoo jira waraanni bilisummaa jiramoo hin jiru kan jedhu sana kaafnee akkasitti mari'annuufi miti. Haa ta'uuti waan silaa firaa fayyadu dhiisanii waan diina fayyadu namoonni haasa'an yeroo tokko maas miidiyaa adda addaa irratti ni agarra. Keessumaa immoo egaa abaluutu akkas jedhee abaluu fayyita akkas jedhee nama biyya alaatii nama biyya keessatti kan jedhu sana keessa seenullee baannu akka walii galaatti garuu oduma arganuu nama agarre nama fota fakkaatantu jira. Kana hidheetanii tarii hubannoo ati qabdu kana hundi qabaayee kan jedhu kanan kaase asirratti waan jettu jiraate jettee gara gaafii kiyyatti ce'e jechuudha. Inni kun amma yoo teenyee ilaalle injiruun kun yookaan jarri injiraniin kun maalirraa dhufaa tokko akkati guddattu fedhii hin qaban. Amma gabrummaa jennee wanta amma haasofnu kun tokko naa gaafsitti dhufu nasi gabroonfatu injirtu siin jedha jalqaba. Yoo injirtu jedhee akka ati injirree hamante inni lammataa si balleessa. Ittaanee si balleessa jechuudha. Injiru si balleessa eega si balleesse immoo kan saas irratti ijaarrata jechuudha. Namni baay'ee amma injirani naa jedhu hedduu kan beekan akka dhaabni kun hojjetu akka waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo irra jiru warri beekanuma jira. Garuu maa inni kan isaanii jiraachisuudhaaf jalqaba siin injirtu siin jedhu. Kan isaanii akka guddatu ijaa barbaadaniif injirtu siin jedhu. Jarri kun immoo eenyu diinu warra firaana diina amma Oromoo maaloo kan ta'e miti kanaaf amma Oromoo ta'e kan ergaa diinaa baatee deemuu beeku otoo hin beeki amma itti mamee ooma sana haasaa jechuudha. Namichi ati injirtu siin jedhu jalqaba ergaa nama biraa fidee sii kenna jechuudha. Kun immoo warri kolonii dur godhanis kolonii warra Ingilizoo fudhattee kan warra Bashaawoo fudhattee kan amma Tigireen uummata keenya irratti gaggeessaa jirtu hundumtu injiruudhumaan sirratti uumu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo otoo jiru fidoonnaa irratti uumani wallaalanii miti. Adda bilisummaa Oromoo akka fedhii uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo bakkaan ga'uun beeku. Garuu adda bilisummaa Oromoo chaalenjii godhanii mormanii ofii waa fudhachuuf immoo waa uumu jechuudha. Namoonni hedduun Oromoo haa ta'u saba biraa haa ta'u diinummaarraa kan madde godha. Inni kaan immoo wallaalummaarraa ka'eetu ergaa jara sanaa otoo hin beekiin baattata jechuudha. Nummoo kan nurraa eegamu faallaa sanaa hojjechuudha. Maalinni injirtu naasi siin jedhu ati jira jettee hojii kee hojjettu. Si balleessuun naa dhufu ofirraa aggattee tiksuudha. Dallaa kee jabeeffachuudha. Innaas irratti inni ijaarrachuu dhufu lakki jettee falma kee deebistee ofirratti ijaarrachuudha. Ati Oromoo miti yoo siin jedhan Oromoodha jettee hojjechuudha. Kanaaf wanti sana deebistee irratti hojjechaa deemtu malee humtuun dhufu jechuudha. Amma namni garii Oromoon jira dhufee ijoollee irraa akkas hin goone rukunnee siin jedhu dhufee. Amma achitti bahee rukutu waraanni bilisummaa Oromoo. Kootta iddoo sanatti godha'ee rukutu. Maaliif akka duraa somne wanti kun qabsoon kun qabsoo riphee lolaa ijaa ta'ee fi qabsoo riphee lolaa keessatti ati itti baasaa argita malee adeemsa isaan argitu iccitiidhaan gaggeeffamu. Kanaaf karaa adda addaa nama burjaajessuuf nama gadi butuuf iddoo jirurraa jechuudha. Otoo amma warri hedduu isaanii immoo hin jirani kun warra badaanuun jedhan otoo itti dhiyaattee argite sadarkaan isaanii warra gadaanaadha. Kanaaf gad si harkisu. Namni yeroo hundumaa gad si harkisu si gad jira. Namni qixa kee jiru yookaan guddaan namni si caalu waan si gad si harkisuuf hin jiru. Namichi shakkii qaba jechuudha. Namoo na caala jedhu asii gad si xiqqeessu harkisaa. Nuti immoo dinnee oluma guddifachaa deemna jechuudha. Mana keenya ijaarame of jalaa diiguu dhiisu. Qabsoo keenya ijaarame of jalaa rukutuu dhiisu. Qawwee miilatti of rukutuu dhiisu. Olola namni fide irra deebinee haasa'urra maaliif fide jennee ilaallee ofirraa aggachuu isa arganne jabeeffachaa afaan biyya keenya qabsoo keenya amma kun guddaa akka riphee lolaati. Hojii guddaatu hojjetama hundi ni mammale. Kana warri hin qabne warra goodaa keessatti bookkisee akka malee waan qabu fakkeessu. Kanaaf waan qaban kana iccitiisaa xiqqatanii hojii isaa jabeessanii ijaarratanii galii tokkitti qabnu san bilisummaa. Amma too wayyaaneen nama keenya hidhuu dhiifte harka kennanna. Gaaffiin keenya gaaffii bilisummaa waan ta'eef wanti qawwee gan nu deebisee akka nuti keenyu godhumaa bilisummaan keenya harka ga'u. Wayyaaneen nu hiite nu dhiifte ajjeefte dhiifte surra wanni hin ta'u. Yoo amma gabrummaa jaraarratti kanneen qabsoo gaggeessina ta'e gaafa wayyaaneen nu hidhuu dhiiftu hin galla jechuudha. Gaafa ishiin nuti jabeessitu immoo qabsootti fiigu. Garuu bilisummaa nu harkaa badde sana deebifanna yoo jenne wayyaaneen nu hiite nu garafte nu hariyatte rakkoo keenya hin ta'u.
maali wanti barbaannu sun kubbaan bilisummaa sun dhuftee harka keenya galtu malee biyyi nuti hawwinu jaalannu mararfannu mootummaa Oromoo uummata Oromoo nagaan jiraachisu dhaamna jennu sun dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf abbaan fe'ee waan fe'e haayyu haa caraanu imala keenyatti fufuudha. Ayyee waan gaarii naa kaafte gaaffii fi deebii keenya gara xumuruutti deemaa jirra. Waan tokko na yaadachiifte miidiyaa hawaasummaa kanarrattan waan adda addaa arga. Innis maal inni namoonni gara miidiyaa kanaan as ba'anii qeerroon akkas godhuu qabaa, Oromoon akkas godhuu qabaa, woboon akkas godhuu qabaa, addi bilisummaa Oromoo akkas godhuu qabaa jedhan. Innaa jedhanis atis abdiin qabaa hordofaatuma jirtaa uma dhageessa jedheen abdadhaa. Egaa namni ani akkasan godhee abaluun immoo akkas godhuu qabaa namni jedhu baay'ee muraasa. Namoonni karaa miidiyaa hawaasaa kanaan gadi ba'anii dubbatan jechuudha. Ati qaaman dhuftee waan sirraa eegamu bahuudhaaf asittis waadaa seentee dhaamsa fiddeettis dhaamtee sagalee reediyoo Oromoo jedhu kanaa'uu achitti bantee waan argatturra waan kanarra oolchitee qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru jajjabeessinu waa tokko. Egaa gaadha moo gaa mitiin kan boodarra laalamu ta'a. Maal jetta warra biyyoota adda addaa keessa taa'ee dhaamsa Oromoo fi qeerroo fi woboodhaaf adda bilisummaa Oromootiif dabarsu kanaan warra taa'eetuma akkas godhuu qabdu jedhu kanaaf. Wanni isaa amma akkuma nama sila ilaale sila kubbaa keenya qabachuuf fiigna namni immoo waanuma qabu namaa kenna jedheen ilaalama. Maaliif otoo waan gaarii qabaatan akkas hin taane waan isaan kennan kun waanuma isaan qabanidha. Warra olola oofus warri maqaas balleessus warri waan adda addaa gaggeessu wama sana qabu ammatti of harkaa. Ani kanneen otoo akka hawwiikoo ta'e kan namni kennuu qabu nama lubbuu waraana kanallee gaafadheen jira. Otoo nama gatii sin baaftanii nan kaffala gatii maaliin baasa jedhee sin gaafadhe maal jedhee nama hedduu gaafadheera. Kana horii nuu kenni namni jedheen jiru. Gatii naatti nuu kennitu bilisummaa Oromooti jabaatu hojjedhuuruma namni kun kan jedhu lubbuusaa tokkittii qabu kenne. Amma nama lubbuusaa nama hedduu intervii godheera. Innaan dubbisu maatii keessanii yaaddan innaan jedhu hundi isaanii wal fakkaatteefi maatiin koo maatii Oromoo irraa adda miti jedhu. Amma kana yoo ilaaltu nama akkasii godhe akkuma ogummaattis akkuma seeraattis akkuma seenaa biyya kamuu keessatti lammiin nama isaaf du'u hin ceephaa'u hin qeequ maqaan ture. Biyyuun kam keessatti ogummaadhum kam keessatti mootummaa Awustiraaliyaa sodatte waraanni warra Awustiraaliyaa Afgaanistaan keessa deemee wareegame warra Afgaanistaaniif immoo namichi sun weerartu warra Awustiraaliyaa immoo gooti keenya achi deemeet wareegame ani maqaa isaa ol kaa'u namni maqaa tureessu jechuudha. Kanaaf sila akka hawwii keenyaatti akka nama bilisoomee akka nama waa'ee biyya isaaf saba isaa dammaqinsa qabuutti warra kana godhani waraana akkas godhuuf omaayyuu gochoo baatani inni danda'u du'aayii godhaaf waaqa kadhataaf inni akka kiristaanaa akka islaamaatti waan danda'a inni immoo sanan gooni maallaqa walitti buusee erga inni kaan immoo biratti dhufee jabaadhaa jedha inni kaan immoo ogummaa adda addaa gumaachaaf waan adda addaa isa barbaachisa waraanni kun baatirii isa barbaachisa nyaata isa barbaachisa qoricha isa barbaachisa hidhannoo isa barbaachisa barnoota isa barbaachisa waan adda addaa kun immoo namni Oromoo tokko tokkoon hidhatee yoo fidee asitti eda'ee waaqicee mooraan kun hidhannoo isa barbaachisu gahaa qabaata. Silaa jarri kun kana gochuu qabu. Ammas kan goonu irra deddeebinee goonu warri kun homaa isinirraa hin barbaadan lubbuu isaanii kennanii wanti isaan barbaadan galiin qabsoo bilisummaa akka fiixa ba'uu birmadhaa jechaa jiru. Maqaa isaanii xureessin kabajaa isaanii gadi hin buusin nama waraana keessatti wareegamee hin du'e jettee waamin wareegamuuf du'uun adda addaa jennee fittinnaa irra deddeebinee kanuma jennaa gaafa immoo rabbii haqa isaa itti mul'isee itti ifa argatanii dammaqinsa argata waan sana irratti kanarra immoo namni waan barbaadeeffuudhaaf yaada isaa mirga qabaa nuti hojiidhuma keenyatti fuunaan jedha. Ayyee egaa waan irra guddaa isaa kaafnee jirra. Atis mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabu kan waraanni bilisummaa Oromoo itti leenji'u keessaa tokkotti argamtee waraana bilisummaa Oromoo qaaman gidduutti argamtee jajjabeessaa turte. Waraannis dinqisiifannaa siif qabu akka gaazexeessattis haa ta'u
sagantaati dabarsaa turteenis asitti argamuu keetinis dinqisiifannaa sii qabu egaa innaa argisiisu argaan ture. Egaa kunuu waan guddaadha, waan tokko waan nama hafeefuu barnoota guddaa kennuudha. Egaa namoota akka keetii kan biyya alaa jiru akkasumas iddoo garagaraa hojii adda addaatirra jiruuf yoo dhaamsa qabaatte dhaamsa sana sii kennee barri immoo barri 2017 seenee jira. Namoonni baga siniin ga'e jettu soo jiraate kanuma carraa sii kennee qophii keenya xumurraa jechuudha. Egaa wanti ani irra deddeebi'ee jedhu wama lamaan tokko qabsoon bilisummaa Oromoo kun guyyaa wayii oma fiixa ba'a. Oromoon bilisoomuus saayinafu saba bilisummaadhaaf adeemu kana keessa dhabuun immoo salphina keessaan dhabinaan jedha. Yoo waa gumaachuu dadhabdan immoo yoo humni isin hanqatee dandeettii adda addaa dhabdanii waa gumaachuu hanqattan immoo gufuu saba keessanii irratti hin ta'ina. Warra mooraa Oromoo irratti dhagaa darbatu keessaa tokko hin ta'ina. Oromoodhuma gaarii ta'a ijoollee keessan gaariitti guddifadhaan jedha. Kana jechuun gammachuu uummata Oromoo waan dabalu godha, waan uummata Oromoo gaddisiisuun hojjetina kan jedhu namni Oromoo kanatti irraa eegama. Oromoo akka tokkotti inni kaan akka dhaamsaatti waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiran hundumaanuu otoo irra deemee hunda isaanii argee waliin gammadee dabarsee hawwii guddaan qaba. Barri ittaanu bara bilisummaa akka nu ta'u hawwii kun dabarsa. Isaanis bakka jiranitti nagaa akka ta'an bilisummaan keenyas akka gabaabbatu kan maanin dhaama. Uummata Oromoo adda addaa jiraniinis hireen nuti qabnu hiree bareedaadha. Hiree akkasii sabni qabu hedduu miti. Saba keenya keessaa warri muratoo warri kutatootu waan kanatti cichee qabatee jira. Warra waan kanatti qabatee jiru caasaa fi sirna isaa hordofaati qunnama waraana kana dhaqaa ijaan ilaalaa waan godhiifina gaafa ilaaltan sin waan gootaniin bartuun jedha. Kanarraa kan biraa wanti hin jedhu jiru hedduu galatoomiin siin jedha. Hayyee atillee galatoomii gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa. Kabajamtoota hordoftoota Gaaddisa Dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo kanan waliin turtii godhe amma ammaatitti waliin gaafiif deebii godhaa turre jechuudha. Gaazexeessaa sabboonaa Dhaabasaa Waaqjiraati. Dhaabasaa Waaqjiraa har'a waraana bilisummaa Oromoo daawwachaa tureera. Mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokkotti argame. As nu cinaatti argamee gaafiif deebii kana fakkaatu waliin taasisuu isaatiin isin maqaa daawwattoota dhaggeeffattoota keenyatiin guddisnee galatoo